uummanni kiyya kun hiyyummaa sana keessa haa ba'u jedhee nu yaadee tartiimoota nu lafa qabsiisee nutillee jala buunee hubannee waan milkaa'uu nu milkeessu waan ennee fudhannee arraan sana egaa qamadii hunoo akkanarraa fakkaatti. Ammoo egaa mootummaan keenya kun dhaabbate waan kana nu hubachiisee dirqiidhaan jechuudha. Taraa duraa ajoo fedhii nuti hin qabne fedhiidhaan dirqamaan nu naqee jechuudha. Fedhii nu kaasee amma fedhii sana achirra dhaabbannee nuti samilee guddoon nu dhagamtee jechuudha. Amma gaa wal jaarree qindoominaan itti galle. Itti gallee bara durarraas haboodaa fooyyessaa. Haboodarraas amma bararraa kana akkuma isin galtan kanatti lafallee qophii taraa sadii onnee yeroo midhaan gabaabaa boqqolloo qotuudhaan irraa kaasuudhaan dafnee itti deebinee milkaa'uu eenyee garuu akka bara duraa kuntaala 35 ol hin arganne arra garuu 60 hin arganne jedheen tilmaama. Bara kana bara dabre hundaan adda ta'e kan mul'atu waan sajaajilu keessaa akkuma mootummaan jijjiirama haaroo fidetti jijjiiramni wajjin dhufe jennetti fayyaadu jedhamu. Si ajaa'ibsiisa garuu Oromoon namni daagaa irraa gammade garatti hin beeloo'etti. Gammachuu ajaa'ibaa nutti argamachuu callaa asirraa argamu nuti qaraa toletti harkata kan gammanne jechuudha. Qaraan akkana dhaabbata tole kun gammachuu ajaa'ibaa nutti mul'ata. Jijjiirama addaa harkanneetti fayyaannu yoo rabbii kan gara gargaarutti bahaa jira jechuudha. Bara kana amma midhaan qamadii manaa waan qabnuuf boqqolloo ji'a sadii qonnee ganna keessa bijaati. Laga kana raabsaa turre bakka warraan taasee laga kana keessa hin qabne galte kana raabsaa turre akka harka namaan eegganne uummanni illee kannaa fi turre jechuudha. Bar namni tokko hoggaa ija cufaan ture gatara bi gaafa ijji irraa banamte gaafa qaree lafuma amma duraan irra jiru kana akka waan amma harkatee itti fakkaate jechuudha. Bishaan kanuma lafti illee kanuma akkuma waan biyya biraatti hirmee harkannee amma iflaallee tadabarte sheenoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kanaan dura taraa takka bichaa bishingaa qonnee waan yeroo dheertu irra tura irraa oomishuudhaan duubatti hafnee jirra jechuudha. Abatatti yeroo takka bichaa oomishan amma immoo eega jijjiiramni kun dhufe siyaasa di oomishachaa jirra jechuudha. Maali yeroo dheertu waan gannan ta'in bona lafuma teessi lafte faayidaan irraa argannu hin jirtu takkitti roobaan fayyadamnu san bichaati. Amma immoo san hunda keessa tarreeti eega irratti jijjiiramni kun dhufe mootummaan gartee gaamma tarsimoo kana nu qopheessee haala nu mijjeesse firujeetti kanallee nu ramadee bishaan kanallee raaretti nu baase indagana waa'ee gartee qamadii kanallee jechuun nu barsiisanii jammarree jechuudha. Amma bara shanii irratti bara shanan kana keessatti lafa duraan gartee bishaan hin gahin illee arra amma nu gahee jira jechuudha. Kanaanii ammaan tana gaa nuti amma inuma gammachuu guddoo irraa argannee jechuudha. Lafa kana irraa if dandeenyee obboleeyyan keenya illee gargaaraa jira jechuudha. Itti jennee mootummaan naga nu gargaaraa ture jira jechuudha. Amma gargaarsa bira kunne obboleeyyan keenya kan jallisii hin qabne gargaaraa jira. Akka ganda keenyatti tarsimoo mootummaan baase bu'uura godhachuudhaan qonnaan bulaa hubannoo kanuudhaan qonnaan bulaa walitti ijaaramee aadaa walii wajjin hojjechuudhaa ol guddifatee bahii xiqqishoodhaan galii guddaa akkaataatti argatu shanyii filatamaa fayyadamee asirratti calla guddistuu adda addaa fayyadamee tarsimoo mootummaa kana giddugala godhatee qonnaan bulaan yeroo gabaabaa keessatti waggaatti marsaa sadii oomishee jechuudha. Keessattuu lafa jallisii kanaan wal qabatee marsaa sadii oomishanii jireenya maatii isaaniidhaa fooyyeessanii jechuudha. Of bira darbanii hanga nama gargaarutti darbutti jiranii jechuudha. Akka ana dubbatti jalqaba ji'a haga jirraa kaasnee oomisha bara dabre oomisha gannaatiin lafa qalaboota potenshaala jallisii qabnu irratti addaan bahee jalqaba midhaanota yeroo gabaabaa dhufan akka faca'anii fi qonnaan bulaa yeroodhaan oomisha kanaaf jallisiidhaaf akka qopheessuudhaaf kan hojiitti galle. Bara kana immoo dursinee shanyiinis akka dhiyaatu godhame qonnaan bulaanis yeroodhaan beekee hojii kanatti akka galamu godhame ji'a onkololeessaa irraa kaasnee qophii lafatti seennee qonnaan bulaan onkololeessa 25 irraa kaasee facatti gallee kalaasteroota keessaafuu naannoo karaabaa kanarratti warri potenshaala potenshaala qabnu gandoota 5tu jira. Shanan irrattu karaa wal fakkaataa ta'e facaan kun akka raawwatamuu fi midhaan kan sadarkaa wal fakkaataa akka gahu hojiin bara kana hojjenne hojii gaariidha jennetti kan qabannu. Hanga ammatti bara kana hektaara 5,000 yaasuudhaaf akka aanaa keenyatti kan korfanne hanga ammatti immoo 4,561 akka aanaa keenyatti kafar gochuuf yaallee jirra.
Barakan hektaara miliyoona 8.6 kan karoorfanne miliyoona 11.6 misoomsinee jirra. Isarraa kan eenyu miliyoona 337 ol kuntaalaan eegaa jirra. Oomisha tilmaamni oomisha duraa isaa agarsiisa. Tilmaamni oomisha booda immoo isaa ol agarsiisa.